Nagaa siniifaa baay'atu irriftoota chaanaalii kootii ashamaar kafuun eekam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii egaa guyyaa har'aa Itoophiyaa keessatti akkasittiin fataa jedhanii irreecha irra deemaa jiru. Irreecha finfinnee keessatti taa'aa jiru siniin jedha. Waan irreechaa kanarraallee garuu waan hin beeku hin jiru obboloota kiyya. Irreechi kun namoota baay'ee viidiyoo hojjetaa yeroon argu warroonni amantaa musliimaa amantaa kiristaanaa irreechi kaan aadaadha jedhu kaan amantiidha jedhu garuu immoo ani immoo yeroon akkasitti ilaalu baay'ee tokko dasna'ee dhugaa rabbii Oromoon kun hundi akkasitti walitti yaa'anii bakka akkuma amantii isaaniittu deddeebi'uun isaanii baay'ee dasna'e jedha. Irreeffachuu bishaan itti eenyuechuu sana kaa'ee wanta achitti taa'u san godhachuu jechuun ani garuu beeku ani akka amantaa kiyyaatti Ana akka kiyyaattan jedha akka kiyyaatti sirrii miti natti fakkaata akka amantaa kootti irreeffachuun qabu ani garuu immoo waggaa akkatti deddeebi'an kana baay'ee dasna'edha jechaadha. Waggaa akkatti hundumtuu yaa'anii irreeffachuu yoo baatan malkaatti ba'anii bishaanitti bahanii warroonni amantaa biraa amantaa keessa bakka ishoo jira mitiirii amantaa kophaatti qabnu kiristaanas pheenxin hin irreeffatu akkasuma obboloonni keenya musliimarree hin irreeffatan jechaadha. Kanaafi ortodoksiin irree hin irreeffata isiniin jedhaan amantaa keessa turee dhufe waan ta'eef ortodoksii keessa kanaaf obboloota kiyya bishaanitti kan irreeffata waan ta'eef irreeffannaa sana irrayyuu ana dhugaa rabbiiti waan na gammachiisu maal seetan akkasitti bakka tokkotti argamee Oromoon kun hundi Itoophiyaa jedhameetu addunyaa irratti waamamu. Addunyaa kana gubbaa irratti wanti waamsisaa jiru maal seetan Itoophiyaa haala uffannaa haala adeemsaa ayyaana ishiin qabdu keessa ayyaana gaasan akkasittiin irreeffata ba'anii wal biratti argamanii shubbisanii taphatanii waan hundumaanuu fataa jedhanii guyyaa kana dabarsan keessatti addunyaan kun hundumtuu yeroo hammaa kana keessatti haala miidhaginaa fi bareedinaa uummata keenya Itoophiyaa kana baay'ee dinqisiifachaa fi baay'ee ajaa'ibsiifachaa jiru jechaadha. Akkasisiniin jira dhugaa hedduu takkan gammadee hedduu takkan jaaladhe hedduu takka dhugaa rabbiiti jechaadha. Uummata kana akkasitti arguu kiyyaa fi baay'een jaaladha. Aadaas ta'e amantiis ta'e irreechichi bakka uummanni kun akkatti wal biratti argamu inni Wallaggaa inni Shawaa inni Arsii inni Booranaa inni Harargee inni Wallaggaa hundumtuu kutaan hundumtuu inni Baalee walitti yaa'ee dhugaa rabbii jechaadha. Kutaan 11 hundi walitti yaa'ee uffata garaagaraa uffatanii akka ajaa'ibaa akkasitti wal biratti argamanii wal baruun Oromoon kun wal baruun isaayyuu haadadha jechisiisa jechaadha. Kun bakka gammachuudha namni kanatti inaafuu namni kanatti jibbu yoo jiraate hin beeku ani yoo jinni sana ta'e malee jechaadha. Akka amantaatti irreeffachuun nu barbaachisu garuu immoo akkasittiin uummata keenya Oromoo kana arguun immoo akkamsin gammachiisa dhugaa rabbiiti. Warri dhugaa dhiifamallee naa godhaati nanqeeqinaan siniin jechuu barbaada. Uummata Oromoo akkasitti arguu kottani baay'een gammada jechaadha. Baay'een gammada amantiin kana baati waan barbaade gochuu danda'a waan barbaadetti amanachuu danda'a. Amantiin kana abbaa dhuunfati garuu immoo haadaan ofii immoo akkatti babbareedanii utaalanii bakka ishoo deddeebuun isaanii kana kan nama gammachiisu jechaadha. Kallattii barbaadeen akka barbaadetti faarfachaa waaqeffachaatti kan deddeebi'anii daandii finfinnee keessa kan isaan deeman jechaadha. Finfinnee keessa akka barbaadetti sirbaa dhiichisaati jechaadha.
Kuni akka addunyaatti tokkoffaa kan jechisiise Itoophiyaa kan maqaa waamsise wanta kana jechaadha. Irreensa kana jechaadha. Irreensa kanatu addunyaa kanarratti har'a maqaa ishii ol kaasee Itoophiyaan akkas aadaa qabdi, Itoophiyaan uffannaa qabdi, Itoophiyaan bakka waan baay'eedhaan waamanii moggaasanii baay'ee kan jaalataniif baay'ee kan kabajanii jechaadha. Kanaaf kanarraa sin gammachiisu maaltu jira ree obboloota kiyya? Ganda wal qooduun amantaadhaan wal qooduun waan baay'ee waliin jechuun kun ishiin onlaayinii kanarra jirti. Ishii onlaayinii kam jettu seetan onlaayinii tiiktookiti ishiin isiniin jedha. Warra akkasii osoo hin taane kan warra meeqatti dachee kana dachee finfinnee kana keessatti akkaatti har'a obboloonni keessan firoonni keessan akkaatti zanaafataa jedhanii toggaa akkasittiin ba'anii dhiichisan ba'anii taphatan kana gammachuun kana caale maaltu jira? Dhugaa an akka kootti baay'ee tokko gammadeen jira. Bara milkii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Warri irreeffattanis warri dhaqxanii obboloota keessa wajjiniin taphachaa ooltanis ayyaana milkii haa ta'uuf isiniin jedha. Bara nageessanii egereen illee Waaqayyo sinaa gawwal sinaa hargisiisu Oromoo kutaa 11 hunda keessaniyyuu isiniin jedha. Ani nan gammade dhugaa rabbiiti jechaadha. Ani garuu dhaqee hin beeku waasan beeku akkamitti hin gammada onlaayinuma kanarraan yeroo akkasitti ilaalu waggaa waggaadhaan giseen argu baay'een keessi koo na gammada jechaadha. Oromoo kana waggaan akkasittiin Oromoo bakka ganna akka nagaa ba'ee birraa kana wal argee dhufeetoo bakka tokkotti bakka uffataa jedhee sanaa jedhee uffata biyyasaa kutaa isaa hunduma uffate. Ani amma uffata aadaa hunduma kutaa hundarraa tokkoon waggaa waggaadhaan bitadhee uffadha isiniin jedha. Baay'een jaalladhaan uffata hundumaa kutaa hundumaa kan Wallaggaa, kan Jimmaa, kan Arsii, kan Baalee, kan Harargee, kan Iluu hunda isaanii kan Shawaa hunda kutaa hunda jaalladha dhugaa uffata isaanii jechaadha. Haala uffannaa fi haala deddeebi'a isaanii isiniin jedha. Kanaaf baga gammadda isiniin jedha. Gooftaan immoo bara heebbaa isiniif haa taasisu hunduma keessanii keessattuu milkiidhaan nu haa gashu. Nullee biyya rakkattuu fi canqamtuu kana keessa nagaadhaan nu haa gashu. Isiniin jechuun barbaada waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma hordoftoota chaanaalii kooti. Baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin in kabaja cinqii waan isinitti haasa'uu dhiisee farrammoo harri guyyaa gammachuudha. Yoo gammachuu haasofne cinqee nurraa achi deddeebi'a isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo kanaa yoo isinitti tole like share godhaa. Komentii jalatti immoo yaada bareedduu ishii barreessaa. Qeequmsaa dhiisaa isiniin jedha. Oromoo wal kabajaa, wal jaalataa, wal haammataa, wal fedhaa. Yeroo gaarii naaf qabaadha. I love you isiniin jedha.